السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جردفتوتا تينا إن شاء الله بقى جراتني بقى جرا شاراني كينان وقفتني سنين جدا كسما إن شاء الله شير سبسكرايب لايك وشو هندقتنا أرآن تنمي قافي تكا تكا والقافنا وانا ربي نورات سلها قوبي نراجة جدا ولي دبارسنا قافي في ديبي أفانيتي yoo dandeetti kan namni beektan koomenti jalatti naa barreessuu dandeettan yookaan immoo iyyuu anuu deebii isinii himu tayaa nama waan beekurraa walii dabarsu rabbiin waa taasisu gaafii takka takka inshaallah akkasuma asumaan gara gaafii kiyyaa achi isin tarkaanfachiisaa isin jechuu barbaada. Gaafii tokkoffaa haadha rasuulaa sallallahu alaihi wasallam maqaan isaanii eenyu? هذا رسول صلى الله عليه وسلم مكان إساني ديبي آمنة انت لوحاب قافي لما فا رسول صلى الله عليه وسلم وقامي كتي آكرمني رسمي ديبي رسول صلى الله عليه وسلم وقامي كتي آكرمني ديبي وقا جهاتني صديقي جتشورا أي قافي سدفع كريلا وقامي كتي إرقمني رسولك نجتشورا وقامي كتي إرقمني وقا فرتما أي قافي أفرفا خديجة يرو رسولة هيرمت عمري إسيميكا صلى الله عليه وسلم عمري أفرتما قافي شنفة رسولي صلى الله عليه وسلم عمري ميكت خديجة فوداني يعني جزء رسولي كينا خديجة فودان إسان عمري ميكا جتشولا وقادي جمي شاني كما دولتني من خديجة أفرتما أكاس جتشولا هايا قافي جهفة رسولي صلى الله عليه وسلم عمري ميكتي لا ديفما قافي جهفة إجولي رسول صلى الله عليه وسلم ميكا تراني إجولي ميكا إجولي تربة ديرا سديه في دبرتي أفري جتشورا هاي قافي تربة فا سورة أول بوتي سوراتني سورة اقرأ باسم ربك الذي سورة جتشو الأول تبوتي نبي نرد أكاسي قافي سدتفا هاي جارتي فرعون مكان إسي إنيو تونيفان تنامان ديوشو آسيا جتشورا أيه قافي سقلفان إنو كان ربي مكا كان أكا هنياني جدي جانتا كيستي اتهيما جتشورا جانتا كيستي مكا كان نياتو هنك أبداني كان ربي جدين إنو ني كوني مو فلانو كفايو عيسى عليه السلام با آدمي في هوا عليه السلام جاء إبراهيم عليه السلام دا هندو ديبي دفع توني اللي قافي نما إبدو مثل أقار بسوف مال فكاتا ديبي نسمبرتي بعد آدمي في هوا جتشورا muka kana hin nyaatina jedhanii isaan hin nyaatanii saabasanii jaannata keessaa bayanii garuu dhumarratti jaannatatti deebi'anii jiranii gaafiin kurnaffarra jirra. Gaafiin kurnaffaan akkana jedha. Kurnaffaan garuu xiqqoo hin ulfaata ni haa ta'u ka walumaan laalla. Hayyee gara gaafii kurnaffaa achi isin tarkaanfachiisa.
hayyee gaafii kurnaffaarra jirra. Gaafiin kurnaffaan masjiidni rasuulaa sallallahu alayhi wasallam kabajamaan yoom ijaarame? Arasinii deebi'a. Rasuulli masjiidni rasuulaa sallallahu alayhi wasallam kabajamaan yoom ijaarame? Deebii hijiraa irraa ganna tokkoffatti ijaarame jedha. Hayyee gaafii 11ffaa Faaxumaan intalli rasuulaa sallallahu alayhi wasallam umrii meeqatti heerumte? Salawaata buusa. Arasnii deebi'a. Faaxumaan intalli rasuulaa sallallahu alayhi wasallam umrii meeqatti heerumte? Filannoodha. A 13, B 18, C 15, D hunduu deebii kana yaalamee hundi keessanuu garuun ulfaatu komentii jalatti naa barreessaa warri deebistan jechuudha. Hayyee deebisanii deebisaa. baa 18 jechuudha. Waggaa 18tti heerumte. baa 18 ta'a. Hayyee gaafii 12ffaa rasuulli sallallahu alayhi wasallam ergamaniin booda ijoollee dhiiraa meeqa argatanii jedha. Irratti deebi'a. Rasuulli sallallahu alayhi wasallam ergamaniin booda ijoollee dhiiraa meeqa argatanii? Ijoollee 2 jechuudha. Isaanis eenyu? Ibraahimii fi Abdallahdha. Akkas inshaallah. Gaafii 13ffaadha. Gaafiin 13ffaan akkana jetti: jalqaba namni salaamata islaamummaa rasuulaa sallallahu alayhi wasallam irratti qara'e eenyu? Irratti deebi'a. Jalqaba namni salaamtaa islaamummaa rasuula irratti qara'e eenyu? Deebii Abu Zarri al-Gaffaariyyuuti jechuudha. Gaafiin akkuma itti fufetti jira inshaallah. Gaafii 14ffaa adaadawwan rasuulaa sallallahu alayhi wasallam kan islaamawan eenyu fa'a? Rasmi deebi'a. Gaafii adaadawwan rasuulaa sallallahu alayhi wasallam kan islaamawan eenyu fa'a? Safiyaa, Arawaa fi Aatikaa jechuudha. Nama 3 isaanii. Hayyee gaafii 15ffaa adaadawwan rasuulaa sallallahu alayhi wasallam kan hin islaamawin hoo eenyu fa'a? Rasni deebi'a. Adaadawwan rasuulaa sallallahu alayhi wasallam kan hin islaamayin hoo eenyu fa'a? Ummu Hikmaa Baraa fi Ummu Eymaanidha. Ummu Eymaan. Hayyee gaafii 16ffaa qaanqeen yookaan nuuri narraa baate fooqii shaamii kan ibsu argatan jette eenyu? Rasni deebi'a. Qaanqeen yookiin nuuri narraa baatu fooqii shaamii kan ibsitu argatan jette eenyu? Aamina intala Wahhaab haadha nabiyyi sallallahu alayhi wasallam. Salawaata buusaa argamaa keenya irratti inshaallah. Gaafii 17ffaa jiranatti fakkaate. Haya intalli rasuulaa sallallahu alayhi wasallam tan lammaffaarratti dhalatte eenyu? Rasmi deebi'a. Intalli rasuulaa sallallahu alayhi wasallam tan lammaffaarratti dhalatte eenyu? Ayyee inshaallah ruqiyyaadha. Gaafiin keenya kanuma fakkaataa. Haga yeroo biraa gaafii biraatiin walitti deebinutti nagayaan nuu turaa. Hagasitti sheer, sabskiraayib, laayik gochuu hin dagatinaa. Akkasuma rabbiif jecha isin jaaladha. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh.